Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota chaanala YouTube araarrii fi nageenyi waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa kana immoo akkuma taayitilii yookaan mata duree viidiyoo kana irratti argitanitti akkamiin rifeensa mataa keenyaa dheeressuu fi rifeensi keenya jabaataa akka ta'u gochuudhaaf maal fayyadamuu akka qabnu isiniif qooduufan qabadhee dhufe. Keessattuu wanti kun shamarran keenya sirriitti ni fayyada jedhee yaada. Warri dhiiraas kan rifeensa mataa keessanii dheereffachuu fi jabaataa akka ta'u warreen barbaadan itti fayyadaman jechuun barbaada. Garuu dhiirri rifeensa mataa isaa dheereffachuu barbaadu jira jedhee yaadu yoo jiraates hedduu isin gargaara. Kanaaf viidiyoo kana hamma xumura isaatti addaan osoo hin kutiin daawwadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaan shamarran keenya warreen rifeensa dheeraa fi jabaataa ta'e hawwitanii fi barbaadan isteeppii isaa eeguudhaan hamma xumuraatti na hordofaa. Sana dura garuu warreen yeroo jalqabaatiif gara chaanala koo dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha sabiskiraayib tuquudhaan mallattoo bilbilaa bukkee jiru erga tuqxanii booddee ol gochuu hin dagatinaa. Sababiin isaas viidiyoo ani gadhiisu dafee akka isin qaqqabu godha. Egaa amma gara barnoota keenyaatti ni ceena. Ana waliin turtii gaarii. Jalqaba irratti qodaa akka kanaa qulqulluu ta'e qopheeffanna. Isin qodaa isiniif mijataa ta'e fayyadamaa, garuu qulqulluu ta'uu qaba. Itti aansuudhaan shaampoo gurraacha yookaan bilaak shaampoo isa jedhamu qopheeffanna. Erga qopheeffannee booddee shaampoo kana murree qodaa qulqulluu qopheeffanne kanatti naqna. Itti dabalee isteeppiin itti aanu kunoo akkuma argaa jirtan aloveeraa jeel kan jedhamu binnee qopheeffanna. Aloveeraa jeel namoonni hedduun keessan beektu, warreen hin beekne immoo mana kosmootiksiidhaa ni argattu, kanaaf bitadhaa. Sana booddee maankiyaa yookaan fallaanatti xiqqoo naqannee qodaa keenyatti dabalanna. Kunoo akkuma kana jechuudha. Itti aanee immoo fallaana keenyaan waliin maknee sochoofna hamma wal nu fakkaatutti jechuudha. Isteeppiin kan biraa immoo sukkaara qopheeffanna. Erga qopheeffannee booddee maankiyaa yookaan fallaana walakkaa fudhannee sukkaara keenyarra sana booda qodaa qopheeffannee sanatti naqannaa jechuudha. Itti aanee ni sochoofna seeraan. Erga walitti sochoofnee booddee xumura irratti loomii qopheeffanna. Loomii qopheeffanne kanas akkuma argaa jirtan kana baqaqsinee bishaan isaa fallaana keenya irratti cuunfina. Sana booddee fallaana keenya erga guutee qodaa keenyatti gadi naqanna. Erga kana hunda goonee xumurree booddee sirriitti waliin maknee sochoofna. Akka warreen kaan faana wal nu nyaatutti jechuudha. Amma egaa hojjennee xumurree jirra. Itti aanee wanti gochuun nurra jiru dursa rifeensa mataa keenyaa sirriitti miicannee yookaan dhiqannee rifeensi keenya erga qooree yookaan gogee booddee rifeensa mataa keenyaatti sirriitti dibanna jechuudha. Sana booddee sa'aatii 2 rifeensa mataa keenya irra erga tursinee irraa miicana. Haala kanaan torbee 2 yoo fayyadamne yeroo gabaabaa kana keessatti bu'aa isaa argitanii akka gammaddan abdiin qaba. Egaa kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota koo qophiin ani guyyaa har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaataa akka itti gammaddan illee abdiin qaba. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti viidiyoo kana like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa turaa. Bye bye.